Si gursha lakki. Namni warri gurshaa jaallatte. Gurshaan xinnoo isheen nama qoobsiti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wanti baay'ina gaddisiise tokko jira jechuudha. Waxii kana ilaalee wanti baay'ina gaddisiise tokko jira. Takkaashuma. Hoona fudhadhu. Kaameraa laalaaba. Kaameraa laalaabaan nama kaawwatta. Wanti baay'ina gaddisiise tokko jira jechuudha. Waxii kana ilaalee wanti baay'ina gaddisiise tokko jira. Maaltu bade? Waan bade jira. Yesuus. Waan sin ajaa'ibicha waxii misira dinnicha wajjin hojjetan garuu biddeen hin jiru. Wanti nyaannaa Buddeena sadaffaa. Maal jechuun buddeena sadaffaa? Buddeena tokkoffaan biyyatti hafe. Buddeeni tokko eeshi tartiibaan maal isaanis? Buddeen boqqolloo iyyuu bareeda kaa lammaffaan ta'an. Inni kun? Biyya namni boqqolloo qabu lammaffaan ta'a kun sadaffaa. Tokkoffaan xaafii jechuu gadi? Sadaffaan isa gabree? Kana? Biddeena kana koobsii baay'een keessan hin beektu. Koobsii biyya Arabaa jechuudha. Biddeena sadaffaati siistariin kun maalirraa kan ka'u akkasitti haati qoy. Maalin godhan argaa isaasumatti hin argee kanaaf. Buddeen boqqolloo hin bareeda qabaatti. Kun biddeena boqqolloo illee miti. Wanni hidhannoo duqeetirraa hojjetama jechuudha. Baay'ee keessa warri biyya Arabaa jirtan hin beektu jechuudha. Amma nuti waan goonu qabna jecha. Kanumatti nyaachuuf deemaa jirra jechuudha waxii keenya kan. Yaa urgaa'ina isaa ugaa qiyyo. Akkasitti kollaan amacha marsaa lammaffaa irratti biddeena nu hojjetta. Duqeetii marra. Yaalla. Hamma gaafa xaafiitti gallutti baay'een nama asumatti toshata ugaa dubbachuuf. Haala itti amma dura ofii tosha illee hin beeku jechuudha. Garuu isuma kana absiitii utuun taane raacitiisa dura wanni ta'ame baay'een namoota hamma caniifaa hojjetu jechuudha. Akkasittiin marsaa lammaffaatti biddeenaa fi maal hojjetta waxii handaaqqoo. Hin ta'u? Hin ta'a. Biddeen isaatti wanti biddeenichi isaa biyyaaddee. Kottu ganuu galateeffa'u. Akkasitti gaditti teenyee jirra jechuudha. Hanuma qabaniin gabaabaa Oromoon hunduun harayyuu arraani. Ugaan immoo waxicha kanatu fayyaasa maankaatiin dhugeeyyoo jecha natti tola. Maaliif jenna barbaree kana viidiyoo jalqabaa irratti argitanitti yoo ta'e fiddee ufteetti jechuudha. Barbaree kana ugaa waaqayyo fooliin isaa jira miti yeroo magaala keessa darbitanii waxiin akkatti urgaa'u jecha isuma isa jedha jechuudha. Ani raatii madaamiifaa hojjetaa jira isheen kana duu hojjetaa jirti. Ugaa waaqa garaagarummaa addaa qaba jechuudha. Akkanamma xinnoo shiroo isuma fiddeefte irraa sun gooteetti marsaa lammaffaatti egaa biddeenaa fi waxii handaaqqoo. Waadaa mitiire? Waadaadha biddeen sababbeessi. Bakka ati biddeena toshii ani waxiin danfisaadha yaadichi. Rakkoon hin jirtu. Xaafii natti hin jedhin malee dhugeen hin jiru numa siin toshaaf jirra. Toshame biddeenaa fakkaatu waliin akkan hin jiru. Ija bahuu yoo diidan akkumatiin malee. Garaamu. Isinillee jechuudha mana jirtanitti hojjetadha misira dinnicha. Oromoo nyaata madaamii hojjettan achumaan kollaa garuu ani ugaa waaqayyo isa waaqa jiraata obboloota ko nyaata nan hojjedha miti. Hojii kan nyaata biyya keenya cinaatti hojjetachuu maatan hojii ofii dabalafaa jedhee qofaatti jechuudha nyaata biyyaan hojjetadhu. Ofitti ibaa'ummaa guddaan qaba jechuudha. Hojii ofitti hin dabaluu jedhee nan dhiisa yeroo baay'ee. Amma garuu gargaartuu tokko argadhe
روجاني ديستي كاميرا كبدني ديستي وانا بين كبدا بقى خلاص يا درتي والجينيا مين وقالتي في أمي قالتي فن قوفتا سأقلت ما تكنا قوباي بسورة كنا دمي بلاد مكاي سوسين آمين آمين إسنيني سجاد أواقي سنا إبسو أسمان اللي تشودا سيستريكو كان سنا ججبيسا nyaata qofa miti afaan arabaa illee jabaadhu jedhame amma afaan arabaa kana irratti xinnoo itti lulluugama gurratti agawu qabdiitti garuu nyaata kana yoo nyaachiste sirriitti ammarsiisa waan ta'eef isa kanas gubboota irratti wantichi maaliree tolleessa jira faranjii balleessa sichammar asuma akka'e asuma ke faranji itu la faranji balle sanje nama jariku faranji amu araba wadi be kulale shedda wadati amerika rakka itu faranjota isani jama warikun arabota warikun araba gazi kuno gaditi teenye jirra jechu anno bideen mayu fakkaatu ani sigurshu ani sigurshu lakki sigurshu la sakoppayo amma teenye jirra kuno akka bama uga bifunti ko yu gabbatu qabne ya bolota ko tire ila uga waaqa jechuudha wati enda ko betu mi tire wati enda ko ida sigurshu sigursha lakki ambe bari gursha jaalatte gurshaan xinnoo isheen nama qoobsiti ugaa dubbachuuf jechuudha aibbifamu jedha hoo takkashuu hoo nagaa fudhadhu hoo kaameraa laalaafaa kaameraa laalaafaan nama kaawwatte kanumaaf jeen karwa itti diddina isi ba amma kamera sirraa cufeenuu fi harka lamaanis gurgursha maalin dalakon kan biraku mee amma nama eenyuun gurshuu jaalata maatii keessa eenyuun gursishtee beektu gurshisu Devi ammanatti amma maalina gurshaa turte duro Devika liqii kodeeffachuuni isaan gurshidamu ani siin gurshuuf amma mari'achaan jira malis liqii meeqanarraa qabda duroo na gurshitu daafisiifan deebisa ani qabu bishaan ejjuu isheeti ageessanii kana fakkaata abshir mana keessanitti hanqabdaniin gabaabaatu wanta ta'eef jechaadha ofin dagatiina ogaa ofin dagatiina nyaata madaameetu hojjettanii of waldhaanaan isiniin jedha kun amma lafuuli na babbaquu qabenaan jechuudha tokkoffaa gaafa maatii keessaa nama keessan argattan akka biyya ormaa maatii fakkinya foto isheen nama biraa ta'e akka garaa koo wajjin ta'uu yoo kana sirreesse ena ageessi yoo kana go'i je'e walii abboomamnaa jechuu isinii galimitiri yaaddoon qabu nama isa kanarra akka obboloota waliin mana tokko jiraachuun gaarummaa fi garaagarummaa guddaa akka qabu anu baay'ee tokko hubadhee jechuudha gaafa madaameen ishee loluu barbaadus gaafa na loluu barbaadus walirra gurra malee otoo nama tokko ta'ee hin beektu gara madaamii taatee siin achi dhiibuu barbaaddi afaan kaa'uu namoota hin jettanii kanaaf kana fakkaata sinillee siisterii keessan kan biyya yeroo hundumaa qarshii naa ergii nan bara'a baruus hin jiru nan nagadaa itti kan sin rakkistu jirti yoo ta'e as koottu jedhaa fidadha. Inni akkasii isin jedhaa turtiin waliin gootaniif galatooma.